Nagaitu. Pagiratan ni. Saya buat kan ko kayo era naging cara nanti aku buat kemajuan ini usul dari berbeda. Atas mampu Robson multi film itu atau mungkin itu asal yang baru itu progresi. Numai itu akan kami lihat. Kanafi Frot Kina one two akane graduate. My apologies for our American friends. I have to speak in Afro. I do this for two reasons. One is selfish and the other one is sentimental. The selfish part is I have to live into the package so many times. I don't want to disappoint them. And sentimentalism is almost very passionate about the language. But the trend akan bernaik nanti negara Romo jelas. Negara Sabah malakaranti arpun nanti karena untuk botu dua sari wajah diroti dua tradisi lalanya berubah. Lugar untuk dirut dari Boruf Kutesan, Kalesa Sultane, Aratawo, Charles Dickens, Walaro, Armagari Kana, Atari Gibson. Boruf Lipatin, Kantama Rakofa, Fundir Fari, Fagosetu, Figes Brufa, Aman Kakapus, Kalesumi Darba, Bulamu Kaba, Uya Marti, Akuya, Ruma, Taeti, Kenapa wanita jurun itu bercoba? Hasan yang bersedia dan kode ibadah tandura halaman kena di Roma itu difakai jadi kode Yesus berbadan. Karena tanse halaman itu karena magis kata mereka sendiri Yesus wangis kata mereka kisah kata untuk kisah Yesus dan Yesus adalah karena tanse hal kesi berukan desa baru aku menang malu juga na wajib itu ya format atau jawab era mari timo damsa wonde kana kamu bisa asa seperti bola itu umman dia ala kami kesi gere ak sawal adalah aku mendengar dari desa berkesi Oromian di atau Abang Ramon Karen, Keju, Oromia, Jawan, Ola, Munan, Alana, Surah Nisa, Oromia, Matari. Oromia, kacau itu mana yang ada? Bikin ada Osofri, Mufatin. Jawan, Ola, Arisi, Warmufate, Cepres, Oges, Abare, Abba, Mala, Abadaya. Hari Sabtu Sultan kerana berfecahsan dawakan darat siubas. Bila pada kalmah ini bukti sejarah jalan dia. Ceres pun kam berbalik tidak jadi dalam mulai darba. Darat sase dari siota kam berbalik murkisa karena terare kam memburuk lagi terus. Makan korban kos Indonesia bukan sedia karena miso jadi. Full Oromia halu demokrasi jero dibame se ada Iran kot ke ronda ufati kuta keset ya lawan itu mo federation di nama kuta cisa fi ujumi male ofin ofdandari dapat tu nama nayemne mona ka witifamu dawat manila hospital dia ofin fakultas dari Indonesia agama sadale manasi sadale kun ke sahiati singur mofne facawan tef umne mo wajundane wagar pasal bodas doang pun hama umar dicapsin duku bodi sira di sumale itigomsen wai guru mofale akadali rutu dan roti mo kubaramin dukana kana ka sa kuntade
Kuni ta'uu dhabuun bilisummaan hin danda'amu jechaa miti. Bilisummaan ni danda'ama. Adeemsi keenya, mala keenya, ijaarsi keenya fi amala keenya sirreeffachuu qofa hin qabu. Oromiyaan kaleessa fi gadda kamina as geettee dubbii lafaa, dubbii lafeeti, dubbii lafee, dubbii lubbuuti. Akkuma haala 1885 dorgommii namoota Awurooppaa Afrikaa irratti barachuuf badhaasoo qabanii turaniin Oromiyaan dhaqoota Oromoo jalatti dhufte har'as biyyi keenya gurgurtaa qabaa jirti uummata keenya. Lafti Oromoo akka qabeenya abbaan qabnee akka dalagaa boojuun argamtetti gurguramaa jirti. Akkuma deeggarta namoota Awurooppaa firoomsotee Oromoo fi masoosallee of jalatti bifachiise mallasis qabeenya Oromootiin soorrii addunyaa biyyattii uffatee wayii keenyaa wajjin kaafuu hojjechaa jira. Oromoonis lafa isaa kan Oromii harkaa fuudhee isatti deebisee gurguratu kan dhiirri yeroo barbaade deebisee irraa fuudhuu danda'u waan misooma jedhuun irraa bitachaa jira. Kun immoo hawwii Oromoo osoo hin taane hawwii mallasaa qofa fi qabaata. Akkuma isaanis lafa bunaa dalloo kan bara sadartamoota fincilamoota tubaale akkuma maqaa misooma baadiyyaatti buqqifamuun qotee bultoota xuraaroo fi dararaan qonnaan bultoota Oromiyaa waraabsi bara 1974 fi adda bilisummaa Oromoo maqasiise bal'inaan lafarraa fi lafirraa buqqifamuun handhuuraa Oromiyaadhaa abaaboo tokkoomsuun haaromsii fi kunuunsuun waraabsi biraa kan Oromoo mirga abbaa biyyummaa gonfachiisuuf jedhamoo laabsee isa jiru irratti siidaa lafa isaa biraatti buufisee dabra kan jedhu. Haalli qabsoo Oromoo wal fakkaata. Qabsoo waggaa 9 dabranii siyaasaan, dippiloomaasii fi waraananis Oromiyaa mandhaa fi mana yaalaa gubbatti adeemsan keessaa baasuu hin dandeenye. Kunis kan ta'eef qabsaa'onni Oromoo yeroo humnaa fi qabeenya isaanii harka 90 of keessatti wal irratti balleessuu isaanii irraa kan madde akka ta'e fagaata. Wal nyaachuun qabsaa'ota Oromoo gidduu uummanni Oromoo siyaasaa fi ibidda fagootti jechuun akka moggatu diina caalaa wal dhaggeeffachuun dallaan wal gidduu kan lammii fi diinaa gidduu irra dheerachuu fi guddachuun diina yaadoo tokko malee sadarkaa isaa tasgabbiin akka fi qabaatu gargaaree jira. Haala keessa jiru kana akkamiin keessaa baana? Haala keessa jiru hiddaan jijjiiru malee dhaadannoo duuchaa kan hojii qabsoo fi qabeessii fi wareegamni hedduu kan jireen fuuldura keenya ifaa ta'uu hin danda'u. Haala kana jijjiiruuf hundi keenya bu'uuraan jijjiiruu qabna. Jijjiiraan kun isa fara waaraa fidu, isa fara waaraa ta'uuf murna hawaasaa cufaa kallattiin hirmaachisuu qaba. Qabsoon kan miseensota dhaabota siyaasaa yookaan wantoota hamoo qofaaf haala infamee